Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiriyootanii firoottan koo kan tooraa feesbuukii koo jalatti argamtan akkam fayyaa keessanii baga nagaa jiraattan isin jechaan har'anii aappii koo keessaa aappii waasaappiidha. Wanta haarawaa argeen tokko isin garsiisaa na duukaa bu'aa isiniin jecha. Osoo dura waasaappii keenya keessan seenyee piloostoora keenya keessaa dhandheetiin piloostoora keenya keessa seennee warroonni waasaappiin keessan isinii baasuu dandeettanii cheek gootan jechaadha. Dura waasappii keessan keessa seentanii kan fiduu kaan waggaa waasaappiin isiniin finnee piloostoora keessa seentanii jechaadha. Waatsaappii keessan irratti cheek gootan jechaadha. Waatsaappii keessan bakka kanatti appdeet gootan jechaadha. Warroonni isinii dhufuu dide appdeet gootanii an dura appdeet godhee jira ammallee deebi'ee appdeet na gaafate waan ta'eef rakkoon qabu naa dhufeetiin jira jechaadha. Isin gama keessaniin appdeet gootan jechaadha. Asumaan isin garsiisaa secret code jechaadha. Secret code gosa lamaanii nuu fidee jira waasaappiin keenya jechaadha. Secret code gosa lama inni nuu fide kana karaa kamiin akka nuu dhufu argachuu dandeenyu isin garsiisa. Akkaataa ittiin guutamullee isin garsiisa. Asumaan na duukaa bu'aa isiniin jedha. Waasappii keenya keessa seennee tuqaa sadii kana dhaqna seetingii irratti okeenye jechaadha. Waggaa seetingii dhaqnee isaa akkaawuntii jedhu kana ni argitu asirra okee jenna. Akkuma isin argitan kun as jala nu baasee jira jechaadha. Two step verification jedha. Verification jedha. Two step verification ka jedhu kanarratti okee jenna jechaadha. Isarra okee jennaa isa irra okee jenne enable ka jedhu kanarratti okee jedha jechaadha. Haaluma kanaan diijitii lakkoofsa 6 nu gaafata jechaadha. Diijitii lakkoofsa 6 kan fedha keessanii jechaadha. Kan barbaadan irra deeffatu barbaadan barreessuu dandeettanii ka dagatuu hin dandeenye jechaadha. Booda woo sakirii isin waasappii seenuu barbaadan isin gaafata waan ta'eef akka hin daganne irra guutatuu dandeettanii kan dhibsaa jechaadha. Fakkeenyaaf ana guute takka haaluma kanaan lakkoofsuma amma guute kanarra deebii guutinaan jedhaa jira. Confirm your password. Sorry. Haaluma kanaan emailii buuteedha. Gosa lamaan jechaadha. Emailii fi lakkoofsaan na gaafate jechaadha. Emailii lakkoofsaanii yoo emailii guutuun barbaanne skip ka jedhu kana tuttan jechaadha. Akkuma si ol argitan kana jechaadha. Skip ka jedhu kana tuttanii yoo jettani emailii irra isinii darba jechaadha. An fakkeenyaaf irra darbuun barbaanne guutuu barbaade haala kanaan guutuu dandeettan jechaadha. Next gootan jechaadha. Isumarra deebii guuti jedha ammas. Save jedhaan jechaadha. Haaluma isin argitan kanaan two step verification is enabled. Haaluma kanaan dan gootan jechaadha. Haaluma kanaan isinii fakkeenyaaf dhufeen jira amma dan godhaa jechaadha. Haaluma isin argitan kanaan disable gochuu barbaanne haqoo barbaanne hin barbaanne yoo ta'e eksimatti goona. Yoo change passcode jijjiiruu barbaanne haaluma kanaan jijjiirachuu dandeenya jechaadha. Lakkoofsa biraatittis yoo emailii jijjiiruu barbaanne koodii isaa haaluma kanaan jijjiiruu dandeenya jechaadha. Akka irraa hubattan abdiin qaba. Asumaan halkan gaarii isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peejii abdii technical app jedhu akka like share invite gootanii hiriyoottan keessanii. Facebookiin koo abdii rabbii jedha. Following gochuun dagatina. Hiriyoottan keessanii firoottan keessanii share like godha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.